keessummeessitoota garaagaraa hojjechiifachuuf akkasuma VIP keenya galmaa'uuf lakkoofsa 9911 irratti dawwaluudhaan nu argachuu dandeessu. Oromoo Riikard Dibbakee. Carraa gaarii kanatti fayyadamna. Jalqabboonni kun akka nu injifatan gonkumaa hin hayyamnu. Turkiin tokko sababa maaliitiif kaafiroota waliin michuu uuma? Nuti asitti waliin taanee turkoota ni dhabamsiifna. Nuti suutaan jaalatamtoota gowwoomsinee addaan baasnee tokko tokko ni caccabsina. Rabbii karaa koonjaan keessa dabritu hunda shayxaanota irraa bilisa godhi. Nuti siif hin hoggonamnu. Hunda isaanii ajjeesa. Nuti asitti mootummaa gaggeessaa jirra. Mootummaadha. Godhi. Baqachuu hin dandeessu. Namni murtoo beemisaa shakkee mootummaas ta'e uummata isa waliin jirullee hin amanadhu. Naannoo daangaa kanaa akka bakka adamsa keenyatti ilaalla. Hadheeto ani obboleessa koo kophaa hin dhiisu fuula miseensota maatii koo keessa ilaaluuf jecha. Karaan keessan isiniif banaadha. Ibidda kana cimsinee ni qabsiifna. Hamma kaafiroonni itti gubatanitti.